الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب ملكا أومي عقلي كيس كائي شهوة برد إلمنا ما أومي شهوة اللي تكني عقلي اللي تكن بهائم بيلد أومي عقلي دورغتي شهوة تكني نمني عقلي نساء إسا انجفتي شهوة إسا چالتي ملكت بكبجدا نمني شهوة نساتك كاتو ففيت اللبو إسر روفتي عقلي انجفتي بهائمة بكبجدا نتي المناماتي عقلي اللي ربي نتتلتي أمامك إن أكل تلتي لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم إلمنا ما كان أمامسا بريتي تلتي واني أكا إلمنا ما ربي برتي قتيك أبو كمجك أبو ألفنك أبو نجير ولقد كرمنا بني آدم لقمت إلمنا ما كان ألفيسني إلمنا ما كان كبجني إلمنا ما كان تلتي نجد ربي يس فلينظر الإنسان مما خلق إلمنا ما وان الرأوممي وان ربي إسا الرأومي هالالو يولالا أممني إلمنا ما كن أكاتب ربي إلمنا ما كانت أومي بشان دويد أباتي في قومها داربا بورا ولتك أبي ربنا ويستولك يخرج من بين الصلب والترائب بشان أكاسيتي بشان ولتلاك أماتي بشان أتالاتي أكاسيتي سأومي garuu ilmi namaa kun uumamee tolee guutamee yoo akkanatti deemu kana yoo rabbi irratti adaba dhabu yoo rabbi irratti mataa dhaabu rabbiin gaafata yaa ayyuhal insaan yaa ilma namaa maa gharraka birabbika alkariim maaltu rabbii keedhaa si gowwoomse maaltu rabbii keedhaa si dage maaltu rabbii keetiin wal si dhabsiise ati yoo uumamtee dachii tanarra jirtu أرضي تنرى رفت قبرا إنوفي ربي في نما فو جني فو مكا فو أقافي أدو في جاء فو إن قبرو منم مالي في كقبرتي هكا قرأت ربي جيت أرضي في سمير كقبر إسا قبرنا نتي هندو قبر جتشو الإنسان يريدون الهرية إلمنا ما كن بلسما بربادة ilmina ma kun bilisa ta'u akkanumatti firraa deemuu barbaada laakiin akkasii miti nuti hunduu gabra nuti hunduu dallawa takki haxirii wayii keessa jirra kan hoogganee harkaanu qabu rabbi wanni takka sajalaan dhokattu waa hunda quba qaba waa hunda laalee arga rabbi subhaanahu wa ta'ala kanaaf ilmi namaa kun kulliin gabra jechuudha nama wahii ture nama kana maqaan isaa bishrul haafii jedhama bishrul haafii jechuuni bishrii luka qullaa deemu jechu takkaa kophee lukatti godhateen beeku jedhan erga fuula rabbiititti deebi'e gama rabbiititti deebi'e kophee godhateen beeku jedhan namni kun maal irraa beeytu guyyaa tokko mana isaatitti dubartii hedduu affeeranii farsoo tuulanii dubartiin isaanii shubbisti farsoo dhugaa caffaran osoo akkanatti shubbisaa jiran ulaa cufatanii namni tokko irra ol tare ulaa kana dhadhaye osoo deemu yaa jarana yaa ummata as keessatti dhiichisu jedhee ulaa kana tume yeroo kana intalti tokko ulaa kana bante namni as keessatti dhiichisu kuni gabra moo bilisa jedhee gaafate namni kun jennaan intalti tun hurrun ibnu hurr bilisa abbaan akaakun sarasanyin fiixan martinuu bilisa
takkaa gabrummaan duudaaf dirra isaa dhaaltee nyaattee hin beeytu namni as keessa duru marti bilisa jettee deebiste. Yeroo kana osoo bilisa ta'uu baatani osoo gabra ta'ani silaa akkanan dhiichisan akka fedhan hin ta'an ture. Silaa gabrichi sayyida irratti mataan dhaabu sayyida bilisa ta'uu isaaniitiif akkana godhatani jedhee namni kun biraa tare. Intalti jechi kun ajaa'ibatti taate ulaa gaduma deebistee Bishrul Haafin kun achi keessa jira. Maal jedha namtichi kun? Namni ulaa banu kun namni ulaa dhadha'u kun ati duraa bantu kun eenyu jedhee gaafate. Yeroo kana intalti nama wahiiti ani hin beeku namni as keessa akkana ta'u kun gabra moo bilisa naan jennaan ani bilisa jedheeni. Bilisa ta'uu isaatiif akkana godhata malee osoo silaa gabra ta'e gabri sayyida irratti mataan dhaabu ture. Agana jedhe jennaan namni kun Bishrul Haafin namni akkana siin jedhu kun eessa tare jedhee gaafate. Akkana tare jetteen. Yeroo kana kopheellee lukatti hin godhanne mana irraa bahee duuka fiiga jedhe. Yeroo kana dhaqqabee abboo jecha reefuu jette san natti deebisee maal jette jennaan ani homaan jenne garuu namni akkana godhatu kun gabra moo bilisa kanuma jedhe osoo silaa gabra ta'e sayyida irratti mataan dhaabu bilisa ta'uu isaatiif akka fedhe godhata jennaan lafatti jilbeeffatee harka samitti ol qabe. Bal'aab yaa rabbi ani gabricha yaa rabbi yoo akkana godhu si daffareetii miti yaa rabbi ani gabricha jedhee gama rabbii deebi'e jedhan. Namni kun gaafa sirdaa yoo toobadhu kopheen keewwanne kophee osoo lukatti hin godhatin manarraa ba'e erga gara rabbii deebi'e akkamitti kophee godhadha jedhee kopheellee takkaan godhanne akkanatti qabrii gale jedhan. Haadha manaallee oratee haadha manaallee fuudhee qabrii jiruufiin jijjiirre jedhan. Warran fuudhin keessatti dabalame warra akka Imaamu Nawawi hin fuune, Imaamu Nawawi Imaamu Xabaraaniin hin fuune, Ibnu Teemiyaan hin fuune, Bishrul Haafinis hin fuune jedhan. Gama rabbii deebi'e namni kun gabra jechuudha. Nuti ilma namaa taane maadaama duniyaarra jirru nuti eenyu gabroomna jennaan rabbi isa ardii fi samii hogganu isa duniyaa fi akhiraa harkaa qabu san yaa nama akka fedhe ta'u. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله قلبين تيسن ذكر ربي تلاف ننجنة ربي صدات ننجنة جم ربي ديبو ننجنة ربي بلو ننجنة نيانة كناف بوليانكيا أكا قبرت أكا دنياتنا كيس النوم رفنت فهاك أبنو مالف جناني نمي يومنا نما رفو akka mana ufiin ta'u mana keessummooma mana namaa yoo dhufe aga abbichi sun nyaad akkana ta'e isaan jedhu malee akka fedhen godhatu. Nuti duniyaa tana keessatti ajaja rabbii malee waan biraatiif affeerraa lubbuu waanne feffeeteen lubbuu nutti kaatee bakka malee akka nun dhaabne dalagaa gaarii haa dalagu. Man amila saalihan falinafsi namni dalagaa gaarii dalagu lubbuma ufiitiif. ومن أساء فعليها همتو دلائدو السر متي ديفمو ديمت يوم قياتكو فول ربي دابدته وانا تأدى قد أجرت وانا تأدى وجدت أجرت أرقف ديمته يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. خيري أغفره سنافيج دلائدوس أرقف ديت همتو أغفره سنافيج دلائدوس أرقف ديت. كل صغير وكبير مستطر بيانس بيا كسيتي يا نما هركك حرام كسب حرام تبط رب صدات يا نما مين كان بكمله ابط رب صدات يا نما غران كان حرام بابط رب صدات يا نما اجي كان حرام قفل رب صدات يا نما الرب كان حمت دبته حمد دبته وان ما كاس رب صدات بياتك أقربك أنا ربك أبي أقربك أنا سامسيني أقربك أنا دبير أرجيني harka kana haasofsiisna miilli kun hin dubbata aamni kee marti ragaa sirratti ba'u deemu
قافز كم تودين فيؤر خير دلقة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد يا نما ربي تيمن يا نما ربي دقومسي بيا آخرة دقومسي إرقاء إساء دقومسي ربي صدادا وانبر دليد وانبر فقبفت حلال تجد ربي سبحانه وانبر دبرسيتي مال دبرسيتي ربي براك أبدا مال دلقتي ربي براك أبدا اللال قرقرات وسو ربي سنقران دلقا كان كيلال غنام آغا قلقلت مال دلقا جرت ربي ابن خثيم جدني صلافة در بكيسا وان برنن كن ورقة فلته وان تربي جمعة راقة جمعة تدبتون برسا جدن yoo hammeenya keessatti arge rabbi dhiifama gaafate jedhan yoo gaarii keessatti arge rabbi faarfate jedhan uf qoradha osoo rabbi san hin qoranne uf tooyadha osoo rabbi san hin tooyanne osoo fuula rabbiin dhaabbanne akka itti jirru haalaan akka itti deemaa jirru haalaan jiruun duniyaatun jiru gabaabduun jiru amma akka namni keessa jiru ya'kulul barru wal faajir narra dalagaa gaarii dalage gama mirgatti gargar ba'u kaamtu dalage gara bitaatti gargar ba'u akkasitti rabbi qooda namaa qooduu deema hatta al multaqa lakum minni atyabul muna wassalamu alaykum wa rahmatullah